yaa garaalle yaa agar alle qoyaani kan hin jedhu dhugaan isiniin jedha haati jirti gola keessa amma dubarri mana baatus baatus namni lafarra jiru kun warra qaba maatii qabaa jira jechuun maatii naannoo nama qaba natti fakkaatu waan nama qabu natti fakkaatu namni inni barana aw dammoo haati ishiin duratti barbara udduutti nama arsite shaamman nama garafte hudduu keessa nama qonxootte abbaan inni dullaan nama reebi garafe hidhee jedhu sun eessa dhaqe barasa kana randoo viidiyoo tokko laalaa deebi'aa dira waaqa viidiyoo tokko laalaa deebi'aati waan jettan jedhaa baqa ani isa kana dhugaan isiniin jedhee ba Yesuus Kiristoos warri mana keessan jiranii warra yoo dhabanii firrin jiru viidicha laalaa deebi'aa dira waaqayyo ani dubartii shamarree ta'uu koo namni inni lafarra deemu ta'uu na orsa baqa eessa dhaquu fiiguu amma dubartoonni kun shintimeetii biraan qaqqabne achitti gadi baafannee fincaannu jechuudha ziippiin nu jala cite yoo jedhani namni gaaddisatti gora qulfiin nu jala cite nurraa bu'aa jira yoo jedhani shintimeetiidha yoo jedhani amma manaa baanii iddoo shintimeetii dhaqaatti qullaa kaatoo duroo har'a geetaa Yesuus أنا من دو دراتي وي فراشي تكن إشي ما فراشيتي أو نمني تكون مكرا ماتي تكوتي نمني دراتي وانجا إيه تكو أجتي وي فراشي سن جد أما فراشي متي بيشي ناجي أني هيو فاني أقاواك أيو أني إثيوبيا أني تو أما ميديان تكو كانوا أجتي أني ديمي جراتون دندو مي نمو ماكوتين غارم ماكوتين دون ديمي جراتون دندو مي نما سنة فانا ولي تنايدو ما إني بيجي لها ماليني إيسا داكوف ديما إيسا داكوف ديم تدبري إثيوبيا وما أقاواك أيو بيجي لنجي بيجي تكنولوجين فقاتي بيجي لوسيفري دم بايتي بيجي أفورا حموتاتي نقوتن هكذا انتان اندو أك إثيوبيا هنتاني واني نانياتو سيني كالدو سيتو أني دو أقاواك أيو بايا كان أنا نما فيديو سنة لالو ننك أنا Indoo qoy mee biyyee kaayee kanaaf dubara ta'uun ishii sirriitti beekamaaf moo yoo abaaramuu barbaadde waan bira xinnoo waa gadhee wayii hojjette baafee tabaara kanaan naa abaaranii dhammoo view yoo hojjette wanti la daqiiqatti view miliyoona argattu jira wooni maali yoo kan hundumaa dhiifte maali kun hundumti yoo hafe Mani drama nama kana dhugaa waaqayyo biyya lafaa irratti ani dhugaa waaqa itu saati makana waan biyya keenya keessatti mul'atu argaa jirtani yettani kaatu dhugaa waaqa nama godhan dhugaa Kiristoos ofii keessanii gaarii yoo taatan eessa qaqqabdu qobaa gaarii taatanii ofii keessanii ilmoo keessan gaarii too guddiftan eessa qaqqabdu ilmoon sun karaa sana kunuti qaxxaamurteetti dhufti waan taane agarsiifti yoo sakakap mal berbeda main mana sana jira Island ke to kosa bishan ke sana kitgen isat ke iqamam ugawa qayo sinin jira esa bishan to kosa bodetti warabatta tinaqatta ugawa qayo sinin jira baqayo na bicha esa gesume mana kana ani shanta ofki afurta gudade garumma to gudade Safari kun mulu nu akkasuma ta'e
tokko yoo hamaa ta'e akkamiin eessa qaqqabdu bira in arga'u ba'uutti galuutti safaraanu nama waama namni amma kanuma otoo miidiyaan gugurdaan biyyi namaa tokko argame kanumaan Itoophiyaa jedhanii si waqatu kanumaan Itoophiyaa jedhu amma eessa dhaquuf shintibeetii duratti dubartii shintibeetii naadhatte nama laallatte boodanuma keenya gaa surree nuu ta'e isaayyuu nuu qaani'a malee qamisii jalaan gadi baafattee fincufte eessa dhaquuf ispoortiin jiinsii gadi irraa harkisanii akkanatti fiigan malee ta'u qullaa kaatan malee ta'u safuu gatan malee beekamtiin addunyaa biyya lafaa hoosinitti hafe hokkana. Maaluma Itoophiyaa keessatti argitanii barasa kana dhugaa waaqayyoo hin maraatu mara jettu. Jettu bakka Itoophiyaa keessa na waan ta'e argitan dhugaa waaqayyoo. Indoo warran qabu dhugum. Dhugaa waaqayyoo isiniin jedhu. Dhugum qabu hin qaban soban qaban. Ay sana afan mal namni wasi bira dhabame sammuno waan meeqabe dhabani ay dilisani ay don't dilisani dhugaa waaqa es qaqqabnaa jiru safaran qabani mosh ila maatinoo dhiisoo dhabame didani safaran qabani maani badina dinkun Manu badin ni kun dhugaa waaqa maal jettu bara akkana badee jiraachuu baay'ee dhuma wiitu amma sin dhugaa waaqa namoonni tokko amma bara akkana bara wantoota akkana na argitan baay'ee dhum jiraachuu nama wisiisaa jiru dhugaa waaqa biyyi lafaa do arma guusa daa'ima ittiin guusan sana ol namatti hadhaa dhugaan isiniin jedha duratti mee haadho dhugaa waaqannaan sagal kudhan baradhu dhiira na gaafate bukkee dhaabadhee haasa'uu nashee ma'a hiriyaa koon sodaadhaa maatiin sodaadhaa obboleettiin sodaadhaa obboleessan sodaadhaa warra ollaa isheen buna wajjin dhuddu warra koota isaanan sodaadhaa hamma innaa goodaa keessa akkaatti kaatanii uma nama sodaatanii qabanii eshi yaada namnumaa nama sodaatee erguun qaqqabu samiin sodaatanii يمسك زابير بيسوس مش أخو كنو تجعل إن أنا سعودي إن أنا أعرف هنا أعرف الناس أنا الرجل لا دي كنو مش عادي إن أنا بعدين إسانو نادي كذا ما ورا بدي أتكلم قد أتني ما دبتي جريت مش عن اللي دوك زابير مالي جتو إيس ما إني جتو أكاتا ساجتون بريتشا ما إني إيس أكابكم Ansile Kenya memiti silamma nuti saati irra jirru miti kana booda shamarree tokko godhatte ati daa'ima tokko godhatte waggaa 15 kana digdama kana maal argina biyya lafaa kanatti maal argina akkam guddifnee eessa geessin hokkote keessa keenya maragna moo gumbi keessa galchine jiraachifna moo barroo isaa miti waggaa 15 kanatti maal haa ta'u barichi waggaa kurnan kaatti maal haa ta'u daa'ima tokko shamarree tokko too deessee mucaa daa'ima dubaraa tokko deessee guddifatte eessa geessita qobaatti jaartee mana keessa jiraachiftee samii agadar ca'ee laachiftamoo haduudha yoo argatin akkamitti jiraatti ilmoon namaa tokko yoo baaftee nama faana walitti makne yoo makte moono kunoo kana guurrattee galti amma dubarri kun hinda'u dhugaa waaqayyo zarmanzariidhuma keessa jiru eessa dhufanii Itoophiyaan hin jedhaman immoo shiidha isaan kan immoo as keessatti uumaman maa baasanii mattaawaqaa nama maa baasan nama akkanaati mattaawaqaa dhugaa waaqa ani hinda'u እግዚአብሔር ifa manaa godhate baay'een haarannaa tokko ani jechuun anumaan galchume jechuu koo karaattiin si galchuu qaba karaattiin si aarsu qaba karaattiin amlee amannaa kana dhiirri tokko amma miidiyaa marraan argadhe miidiyaa tokko fidanii naa laalan dubara anything kit godhanii bakka mee akkamitti taasofta yoo waan sana hojjechuu baatte shamarreen tokkos waan biraa gooti jedhu akkasitti yaadu akkamitti afaan saaqqattee kan haasofta waan baay'eetoo jira kana bichaa miti akkamitti mileessi danda'a
taa'anii waa'ee dubara akkas gootee uumame bakka maal gootare zeegaadha oo zeegaa Itoophiyaa keessattuu as keessatti uumame kun as keessatti godhame kun ijoollee dhugaa waaqa Itoophiyaa keessa kan jiru si warra achi teessanii safuu jettu bakka inda'u ijoollee dhiiraa qaama isaanii jijjiirratanii uumamaan mana yaalaa dhaqanii dhugaa waaqa meekaappii akka dubaraatti godhanuma kana fakkaatanii areeduma callaa godhanii eenyu boodanaatiin balleessanii livirra taa'anii kan isaan haasa'anii kan isaan godhanii Luusifarii dhugaa waaqayyo siniin jedha mirga godhataniiti. Seeraan haasa Itoophiyaa irratti kun natti makamoo barbaadan ammana isii godhu ammana seeraan mattaawaqaa qabu guruppii ammana geenye seeraan akka koo kanatti viidiyoodhaan haasa'anii Itoophiyaa keessatti. Dubarri dhiira ta'e jette. Maal jennaa eessa dhandha? Goluma onu seena burganama. Of eegnee eessa dhandha karaatti nu bitan on beennu. Sanimamma paantii kana kan dhiirannatti fakkaatan naa ishirratti argu. Funyaan ishiitii otoo furrii xaragachaa deemteellee achumaanoo ishiin targabba'u. Sun qilleensa dhugee fixate fakkaata. Waanti qadaaddu mulumaa wallaalti fakkaata. Haadha keenya duratti nu guddistee dhugaa waaqa. Kanum nama argeen guddadhee dhiifama naa godhaati. Yaa wallaa akkatti daa'ima dubara isaanii guddisan. Hamma waamicha eeyyee dhaqillee jedhaniinitti qaassi jedhanii yoo jedhaniin malee hin baanetti. Garuu isheen irraa walii sobaatee amma istaadiyeemii keessatti kun paantii baafattee kaatti. Jinsi irraa baaftee. Ishiin kan jinsi ishee walirratti keettee deemte. Akka saree raqa caa'ee ganna keessa. Nanaarsi naameen wanti naarsu baay'eedha. Akkanuma ni naara. Bakka. Siniifis nanaara. Jireenya kootii nanaara. Hunduu. Yoonatti yamir dhuguma naaraani. Dhugaa waaqasa kana. Dhuguma naareessa kana. Wiigii kanatti immoo dhaadhee taanii. Sitti mul'atu. Foormiidhaan wiigiitti dhaadhe. Dheeratee akka nadharra annaa namni akkanatti harkifatee deemuuni. Banagaraachuu laa mataa kootii dheerateera. Akka innaan Dubaay jirutti naa deebi'aa jira. Mashaallah asmaani waan fayyadamu seeraan sitti hima. Mataan koo kan dheerachuu jalqabe. Da'uuf ji'a tokko hasii qabeen waan fayyadamu jalqabe garuu maannoo jettan natti hima. Da'uudha ji'a tokko toon fixuyyuu gahee jechuudha. Sana booda bakka addaasi. Maal akka ta'e isa kan qobboo na gaafattan qobboon kana kun amma baa waan ta'e innaa sanan isiniif himaa jechuudha. So asumaan isinitti agarsiifachuuf wiigiidha. Anyways, dhugaa waaqayyoo waaqan kadhadhaa waa'ee kana irratti dhugaa waaqa qallaalii nan arsee viidiyoo kana yeroo laalu qallaalii jechuudha. Qallaalii nan arsee. Anyways, gana waan baay'ee laalla. Waaqayyoon nu agarsiisu akkatti jala miliqnu moo aniifis waliin mari'annee jala miliqna malee hin kennanu hin kenninu. Go. Anyways, like, share godha, subscribe godha sinin jechuu jaaladha. Nagaatti kadhu